Dhimma keessan irratti namni isin barbaadan qofti yookiin namni isin filattan qofti akka isiniif bilbiluu danda'u akkamittiin akka godhachuu dandeessan isinitti argisiisa. Egaa kana gochuudhaaf piroofaayilii dhimma keessan irra yeroo tokkoof ni tuqattu. Erga akkasitti tuqattanii security and privacy iddoo jedhu ni filattu. Haala kanaan erga isiniif fidee akkas oloftanii call iddoo jedhu kana ni tuqattu jechuudha. Haala kanaan erga isiniif fidee asirratti everyone kun namni kamiyyuu lakkoofsa bilbilaa keessan qabus kan hin qabnes asirra yoo jira ta'eef isiniif bilbiluu ni danda'a jechuudha. My contact isin kun immoo namni isin lakkoofsa bilbilaa isaa qabdan qofatu isiniif bilbiluu danda'a. Kaastamiin kun nama barbaadan qofa keessaa filattanii akka isiniif bilbiluu kan isin gochuu dandeessanii jechuudha. Noobodiin kun immoo namni takkayyuu isinitti bilbiluu hin danda'u. Kanaaf isin kan isin godhachuu qabdanu kaastamiirraa tuqattanii nama asirraa kan isinitti bilbiluu danda'u qofa godhachuu barbaadanii asirraa raayitariitti godhattanii filattanii akkuma argitan gara gadii kanatti dan jettanii tuqattanii namni isin filattan qofti akka isiniif bilbiluu godhachuu kan itti dandeessanii jechuudha.